Fulbaana 23,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaa isinitti himnaa oduu waliin geessoo lamaayyuuti. Namootni sanadoota sobaa mana jireenyaa isaanii keessatti qopheessuun shakkaman to'atamuu poolisiin magaalichaa beeksise. Magaalaa Finfinneetti namootni lama sanadoota sobaa mana jireenyaa keessatti qopheessuun shakkaman to'atamuu isaanii beeksise. Shakkamtoonni sunneen carraalee argaman itti fayyadamuun sanadoota sobaa qopheessuun yakkoota garaagaraa irratti hirmaachaa turuu poolisiin beeksiseera. Namootni gocha seeraan alaa irratti hirmaatan kunneen to'atamuun seeraan akka gaafataman hojjetamaa jiraachuus himeera. Namootni kunneen kutaa magaalaa Lidataa aanaa 7 ganda duwwaa tokko keessatti sanadoota sobaa hojjetaa jiran waliin harkaaf harkatti to'atamuu ibse qajeelchichi. Poolisiin magaalaa Finfinnee namoota gocha seeraan alaa irratti bobba'anii jiran yoo argitan gara waajjira poolisii isinitti dhiyoo yookaan lakkoofsa bilbilaa gabaabaa poolisii federaalaatti bilbiluunii fi qaamolee nageenyaa isinitti dhiyoo jiranitti eeruu kennuu dandeessu jechuun yaadachiiseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa hojjettooti 1,000 ol biyyoota biraan jalaa fudhatamaa jiru jedhe. Kanaaf ammoo fala qopheesseera jechuun beeksiseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ogeeyyii isaa 1,000 ol biyyoota biraan jalaa fudhatamaa waan jiraniif kanaaf ammoo teeknishaanota 1,000 ol leenjisee biyyoota barbaadaniif kennuuf akka jiru beeksiseera. Hojii gaggeessaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo turtii zaman ikoonoomii jedhamu waliin dubbii taasisaniin biyyootni alaa keessattuu biyyootni ba'aa giddu galeessaa teeknishaanota daandii qilleensa Itoophiyaa maallaqaan jalaa fudhachaa akka jiran ibsaniiru. Kanaanis biyyoonni naannawaa ba'aa giddu galeessaa maallaqa hedduu kaffaluun jalaa fudhachuun isaan rakkisaa jiraachuu kaasuun kana hambisuuf daandiin qilleensaa teeknishaanota fudhatamaa fi fedhii qaban waliin haasa'uun amma barbaadan leenjisnee isiniif ni ergina jedhan. Haaluma kanaan daandiin qilleensichaa ogeessota 1,000 ol leenjisee kennuuf qophii gochuu ibsuun isaa ibseera kan jedhe dhaabbata pireesii Itoophiyaadha. Oduu keenya itti aanuun Burkina Faso Maalii fi Niger miseensummaa mana murtii yakkaa idil addunyaa keessaa akka of baasan beeksisan. Dhaabbatichi kolonii dhokotaaf meeshaa ta'ee biyyoota gariin irra dhiibbaa hin malle geessisaa jira jechuun komataniiru. Biyyootni humna waraanaan bulan sadan ibsa waloon har'a baasan keessatti aangoo manni murtii idil addunyaa Zaheegitti argamuuf beekamtii akka hin kennine beeksisan. ICC'n yakka waraanaa, yakka namoomaa, yakka duguggaa sanyii fi yakkoota weeraraa ifa ta'an himachuu fi hordofuu akka hin dandeenye agarsiiseera jedhan hooggantoonni sadan. Manni murtii kun ejjennoo biyyoota sadanii kana ilaalchisee ammatti deebii kenne hin qabu. Oduu keenya xumuraatiin kaleessa Faransaay Filisteemiif beekamtii kennuu beeksise. Faransaay biyyoota Paalestiin biyya akka taatuuf beekamtii kennan keessaa ishee tokko taate. Faransaay dabalatee hooggantoonni biyyoota 6 biyyoota Paalestiin biyya akka taatuuf beekamtii kennan akka ta'an walgahii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niw Yoork keessatti gaggeeffame irratti ifoomsan. Biyyootni akka Andooraa, Beeljiyeem, Luuzenberg, Maaltaa fi Monaakoonis Filisteemiif beekamtii ni kennina jedhaniiru. Hooggantoonni Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Biriteenii fi Poorshugaal kana dursanii Paalestiniif beekamtii kennan walgahii keessatti haasaa taasisan. Emmanuel Macron pirezidaantii Faransaay haasaa taasisaniin kan asitti walitti qabamneef yeroon waan ga'ee fi furmaanni biyya of danda'aa lama ta'uu akka kennamu gochuuf waan dandeenyu hunda goonee itti gaafatamummaa keenya ni baana jechuun Faransaay ifatti Paalestiniif beekamtii kennitee jirti jedhan. Kanaanis biyyoota miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'an 193 keessaa biyyoonni 147 haga ammaatti Paalestiniif beekamtii laataniiru. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya irraa qabanne kan waan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.